waan addaa wanti jedhamu jiru. Garuu guyyaa har'aa kana ilaalchisee maal inni guyyaan har'aa kun maa kabajama isa jedhu Ebla 15 maa kabajuu dandeenye akka Oromootti maaliidhaaf kabajama kan jedhu. Akkuma beekamu sabni Oromoodha. Haqa namaa saba barbaadu miti kun beekamaadha. Biyya namaallee ka barbaadu miti. Haqa namaas ka barbaadu miti. Akka namaatti jiraachuu dhabeeti qabsoon saba Oromoo ka deemaa jiru. Hanga ammaatti kun beekamaadha. Sabni Oromoo kun akka of hin barre akka jaamu barbaadu. Tooftaa kamiinuu taanaan mootummaalee darban ta'ee mootummaalee ammaa kana ta'ee maaliifillee akka ta'e yoon beekne sabni Oromoo kun akka waa beekuun barbaada. By any means eenyullee akka waa beekuun barbaadu. Maaliif amma namni sabni Oromoo tokko Finfinnee keessa hojjedhee jira. Amaariffa yoo sirriitti hin haasofne itti kolfu. Guraagee itti kolfu hin kolfan. Walaamotti kolfu hin kolfan. Saba Oromoo maal barbaadu karaadhuma kamiinuu hamlee isaa akka tuqu hin barbaadu. Karaadhuma kamiinuu. Kana jechuun foobiyaa irraa dhufa. Foobiyaa frustrationii qabu. Warri saba Oromoo taane kun sodaa guddaa qabu. Sodaa guddaa kanaan ammoo kanaan kabarii godhachuu barbaadu. Kanaaf qabsoo yeroo dheeraa irraa eegalee jira sabni Oromoodha. Biyya isaa irratti qabsoo yeroo dheeraa eegalee jira. Garuu qabsoon bifa bittinnaadhaan sabni Oromoodha seenaa keessatti jalqabaa kaasee qabsoo bifa tokko geggeessaa kan jiru yeroo ammaa kanatti qabsoon qeerroon yeroo ammaa kana eegale warra wayyaaneeyyuu naasisee jira jechaadha. Unity addaatiin qabsoo laandiskeeppii siyaasa biyyattii sanaa raasuu danda'e. Hanga ammaa kana namni hin beekne qabsoo eegalee jira. Qabsoo kana garuu qabsoo keessatti akkuma beekamu jalqabaa kaasee adda bilisummaa Oromooti hidhannoodhaan loluu kan eegale. Qabsoo kana keessatti bara 1980 lola hedduu keessa erga turanii booda dargii wajjin bara 1980 injifannoo argatanii waajjira Sumaalee Moqaadishootti banatanii erga waajjira achitti banatanii booddee nama 10 hooggantoota abaa'oo ciccimoo Magarsaan Bariif akka keessa jiru haala waliigala qabsoo Oromoo ka biyyoolessaa itti godhuu danda'an irratti namoota 10 hooggantoota yeroo san ajaja bahaa turan ajajoota nama 10 gara Moqaadishoo deemanii hooggantoota biraa wajjin marii qabsoo akka gaggeessan ergan. Hooggantootni kunniin namoota ija biyyaa ta'e. Namootni kun yeroo san akka ammaatti teknooloojiin kun hin jiru. Miillaan deemaa turanii osoo miillaan deemanii gaafa Ebla 15 kana shiftaan Sumaalee karatti qaba. Namootni kunniin namoota gugurdoodha. Shiftaan erga qabeeti booddee namootni kun ajajoota erga qabamanii booda shiftoonni yeroo san saamuudhaaf nama musliimaaf nama kiristaanaa adda baasanii isaan keessaa ajjeesuuf tankaarfiidhaaf hooggantoota kanneen adda ba'aa jedhan. Warri kiristaana taatan gara nabayaa, warri musliima taatan gara nabayaa. Yoo shakku amma hooggantootni kunniin maal jedhanii nuti Oromoodha. Musliimaas miti, kiristaanas miti nuti Oromoodha. Nu kiristaanaa fi musliima addan baanu yoo nu ajjeeftan waluman nu ajjeesaa jedhaniin. Jechuun gaafiin kun nama qora miti. Ani nuun qoram iddoo akkasitti na ajjeesuuf addaan filiyoo jedhame daqiiqaa tokko booda akka duunan beeka. Hin qorama ilmi namaan qorama. An Oromummaan hammam onnee isaanii keessatti namoota kanneen akka seene jecha isaan jedhan san irraa baay'ee namatti dhagahama. Nuti addaan hin baanu. Hin fakkaatu eenyullee waan akkas jedhu hin fakkaatu. Waliin nu ajjeesaa. Namoonni kun gosa takkaa miti, Arsii miti, Wallagga duwwaa miti, Harargee duwwaa miti. Gama adda addaatii namoota walitti dhufan. Maaltu na galche jedheeti cadhisuu hin dadhabne kan musliimaas achi ba'ee. So wajji duuna jedhanii gaafa Ebla 15 boolla takkatti dhufanii jecha. That's the end of history. Kun amma maal nu barsiisa? Jireenya keenyatti deebinee wanti kun